adawwi Oromoodhaati adawwi ilmaan Oromoo hundaati adawwi ilmaan Arsii qofaa miti adawwi ilmaan Oromoo hundaati shanee taateen taanee maaliin beekan dhimmiti namichi kun eenyu hawwi khajaamu kun kaachitti argamu kun dhalataa Jimmaati miseensa shaneedhaati deggaraa shaneedhaaf maallaqa guuree firee maashaa'if galchaa ture joollee dargaggeessa meeqaatam biyyatti darbaa ture haadha meeqaatam jaarsa meeqa biyyatti darbee jaartii wajjin galaa jira jaartii jaarsa jala kajeelee jaarsa biyyatti darbisiiseeti jaartii wajji gala shayxaan akkanaati Jimma bakka ni bu'aanni hin bu'u joolleen Jimmaa ni ergatte hin erganne ifuma bakka bu'a hattuun bakkayyuu jira jallaan bakkayyuu jira kijibaan bakkayyuu jira faradduun bakkayyuu jira khawaan hin jirre namarra kaa'u bakkayyuu jira ergamtuun bakkayyuu jira ergamaan ni jira nu biraas bakkayyuu hundaa'u ni jira kaa'u akkanuma silkiidhaan waasaappiidhaan ergaatti erganii ka'ee gad ba'ee waa balleessu nu biraas ni jira ummata biraas ni jira bakkayyuu ni jira tanaafuu waan gandaa wal qabsiisnuuf hin qabdu jechuudha takka dubbii gandaati miti dubbii Oromoodhaati ilmaan Oromoo hiyyeessaatu lafa san inni hojjannani dalaganna ja'anii achi dhaqan ilmaan Oromootu Oromoodha laalla ja'anii bakka walga'iisanii walit dhufan ilmaan Oromooti qabsiisan haadha ilmoo dhaltee baatiin ga'iin hunda qabsiisan ilmi Oromoodha har'a achi keessatti ajjeefamee jira maaltu isini dhagama gizee ilmi Oromoodha ilma Oromootiin laala jee bakka san dhufee achitti ajjeefame kan kalee rasaasaan dhawame kan madaa'e makiinaa keessa dhiigni isaa irraa yaa'aa ture kan wallaansan harkatin ammaan tana ruuhiin keessaa baatee jirti yeroo ammaan tanatti maal shaneedhaaf baala qabu shaneen lubbuu qabaatteetii miti shaneen laal yakka hojjechuudhaaf dhaabni jabaa ta'uun qabu warra gowwaa tokko jira kan shanee dandamuu barbaadu kan shanee tana hafuuratti oodheereessuu barbaadu kan kasaaraa Oromoodhaa barbaadu dubbiin tun silaa dubbii Arsiidhaa dhalataa Arsii irratti dhalattoota Arsiidhaa irratti jeneraal Kamaarii irratti ta'uu baatte gabbee waan biraa dhoobu warra amma fakkeenyaaf Ijipti gaafa rakkoon uumamtu ana kabiyya alaa kana Noorz Ameerikaa jiruu gutuu achi godhe jaanii faradaa turaniitu amma immoo namichuma achi jiruu inni goone jechuun jiruu jiraa jechuun akkanatti adda beeyta diqaalaa si keessa dhalatte akkatti jabaa keessi harkaa balleessan akkatti dhugaatii si jala awwaalan akkatti adda beeyta jechuun ana ka Ijiptiin jirree biyya Noorz Ameerikaa jiruutu achi godhe jaaniiti dheengaddan irratti ololaa turan arrammoo namichuma achi jiru kana hin goone shaneen hin goone innis hin goone yaani ragaa baafii jiran akki ati itti adda baafattu kanaa jechuun diina kee adawwite ilmaan Jimmaa obboleeyyan keenya ilmaan Abbaa Gadaati ilmaan Arsiidhaa obboleeyyan keenya ilmaan Sikkoomandoo obboleeyyan keenya ilmaan Abbaa Gadaati kan waan kana raawwate dhaloota isaatu Jimma malee Jimma bakka hin bu'u hattuudha shaneedha barbadeessuudha kana barbadeessuudha hattuu bakkayyuu yoo ofirraa dhorkuu dandeenye nuti Oromoo waliin lollu tanaafuu namni maanta dubbii Jimmaatii fi dubbii Arsiidhaa godhee dhiibuu barbaadu ka Oromoo Arsiitii fi Jimmaa wal lolchiisuurraa bu'aa harkatu nuti wal loluu hin qabnu walit duuluu hin qabnu wal nu nyaachisu wanni barbaadaniif gizee hunda faayidaa isaanii keessa jira dantaa isaanii keessa jira siyaasa isaanii keessa jira hattuu bakka jirtu madooshaan gadhooyna nuti immoo akka Jimmaatti akka Oromoo Harargeetti akka Oromoo Arsiitti waliin lollu dantaan teenya takka Oromiyaa fi Oromummaadha qabna walitti hattuun bakkayyuu jirti jallaan nu fakkaatee ganda keenyatti dhalatee diqaalaan bakka biraata nu fakkaatee arraan tana ganda keenya keessa waan biraa osoo annama ganda kiyya dhalateen beeka diqaalaa Somaaleedhaa khanii Somaaleedhaa isa beeku khanii maatii isaa hunda isa beeku khaammoo sabboonaa Oromoo ta'ee ammaan tana bakkayyuu dhawwaaquun beeka kabajaa hin beeyne jechuun dhaloota isaatiin isa beeka waan isa ta'een beeka dubbii keessa seenee kalaaquun beeka akkanuma bakkayyuu keessa jiran bakka hunda keessa maaliin beeyta jechuun waan jallinaa ta Oromoo hongeessu deeggaran akkuma
ريفون درسين جي دبي جبت تاتت أنا خنورزو أمريكا جروخنا أتشقوا نجاني أولا لو فاتورن مالف أنا مقابل ليسو بربادة أنكالو قوش عدا باسيت انجر الربا في ماري داف قوش دبي تنا والفكيسي سيقرسيسو دي ما دويته الرمو قربو ما يجبته ساودي جرو خمكة جرو خاتشتي تلفون عنده خجولينا جرتو يسانو قمسي سيتي مني داخي سارقابا وجرتو شاني دامتي إني شاني انتنم قوني جاني رقاباني فجو جبا قبن غراساني خيسا قمتشو قبن ميسنجران بقا كانتان جاني ولي بريسو جران نوتي أورومو بكا فيتتي روروني رقايسي چنا دابن ترورو إلما أورومو سيكومن دور رقايسي ترورو إلمان أورومو أرسي رقايسي ترورو نور رقايسي ترورو أورومو هدى رقايسي بكتي أورومو روري فمتي هدى ساقلين تينيا نجرتي بكتي هاتي دا أورومو دا هدمتي هدى ساقلين تينيا نجرتي بكتي أبوليين كينيا أورومو هدمان هدى ساقلين تينيا نجرتي نوتي دالا غندات كوتي متي غندافين دالن نوتي دالتا هررغي أن دالتا الماررغي تمالي هررغي قفافين دالن أورومو هدافين دالن بكا أورومو نديتي دار ركتي في تميدم تتي روروني رغي ستي نلالتا أنا أبوليسا جارة باغدا يونتي يودي إني جارة دانا خيسا خديمو تاتي نلالتا بكو مفادتي أورومو رورون غينيان دبچو نلالتا يجو حق أورومو دبولي روحي شفتادا روحي حتودا روحي ورا أورومو تانا غرغراتو ديري سود أفساقن تانكم نويجو إمامتا سادن كابنومتي أبا فدي ماو بولي ساقي ينتاني أورومو غرغراتو أنا جادا ويدا هندن داو يجو وانيس مكتا وجروس إسومتان تنافو أبولي ينكي يخا جماتي فيس أبولي ينكي يخسي كوماندو خارسيتي في باليتي فيس وانيني سيني دابو دمتي دم باليتي في جماتي متي دم أرسيتي في جماتي متي دمتي دم أوروموتي أبا فدي خا أوروموتا نايسي سي أدويتين أبا فدي أبو مفدي مانتاني خا أوروموتا نا سلكيتي بالبلي أماني ملايكا دامتي إرقم توتا متي قبيداتو أتجراتو نماهم بيخن قبان قبان خوان كان كنديس خوان كان بلبله خقوي دا والداو جرانجي فكيس خشورركاتو اسيد ديمو جروان هيرا على ديمو جراجي موتوما تيامي غربو ما جيما خان هاوي خجان كان اني خون شانيد ميسنسا شانيتي داودي بساتي مالكا غورا ارغاتوري جمان ناف شانيتي داودي بساتي مالكا غوري يتي ارغتي سرعنا انرغن تنافو دلوتا ساتي في أبولي ورقن تسانيتي وجه واني واللول توف جولين ورمو تكالين انجرتو إسوما والين شفاكو نولاتشو جماس كاتيتو ما قربات تشاخنا غندخين يجاني خندوركين شفاكو وجين أني سيسين وجين شفاك ورمو ندي خانوما شفاكو دا هاتي شاكامني خانا شفاكو أكيد بلا باس نفتنا شنين أقول شنين جبين يقباتي مي شيء كل شنين داود بسادا في الرت البحر ده مجرم دنديتي قباتي متي هم نقباتي شفتم ما قبل وابليسو داف دامني جباتا ونقب وتوان سلكي دان نمني بليسو بيسان كيسا تيسي أنا ما مقالان جرو تانتي بكا والقين قببتي جرتوتي سلكو ما بالبلي بكا سن دوابا دا جرا قوة جرا نما والفتق ديما دفع موتومان نقبا يونجي 911 وان دي بلا أيارا في واون دان كنفني موتومان أچدايتي ديلا كوبي شنين أسي قدو چجرتو غوني نوتي هنغوني مالف غو واخي نخجل ديمو جرو جلا قبا چورد دلين مالي دينو مان قبن همين يكس والقودو دان قبن نما شنين داكا خلينا الربساتو ريخا أورومو قل كلو بيخوانا همين ينقبو فقراف والله لا تتابتين بيخا نادم مينان ترفيتية عارت تنقبون أمو همين يدلنا فقاتي همين يدلنا عماتي المورمو داخ أورمو يتش دانقاج أبسي ورانا دلسان قبيه ارترادك أكفا ديو يوتي يو سياسان اللي والدقروبات يو إسان لي جبته يو قندسان لي جبته يو بكاد نتدالت اللي جبته أكما إلمنا ماتو مرقا أمتا
sati walarku fi nama sati walarku da inni khundor kamu kan qabne sigalu qabayechu beeku qabayechu mirga qaba nama sati walarku daf nama hati il modalte ciisa jirtu hati il modalte ciisa jirtu hati il modalte rafa jirtu ta ilmo silalu isistu general tichuma khananin arke dufa ijawal arke jatte ilmo ulmada di istechidait silki taname chufi general tichuma khanani wal arke yetechidait hoggu achidait fudani manayda ilmo jala bulche maltu sidaga makal mawrumut oso ati hada tate maltu sidagam harmi angam taka inan chop annama akhi ma makan ture fi akhi ma makan be khufnim be hangam takar milala takize annan chopelu isisu dadabdeati dirqidatti irra tut nawar arma kana katirra tutani jira milki sakarjani muani tidoite annan kana ka jolle luidutti rabastu jira akka akhi ma tietu tikhaise wan arma kana ratute basu jira akkatti godani jira لا ساني بيتا أكتي دكوب بيتا هل كنت كلو يسيسو دابودان أبليان كيني خمني دا كيسا جرانسان أرومو دامتي جرودان نو دبراي تفاتشنا كنيمتي مالي هميني دلنا بان هماتي أدا ومان دلنا هماتي تبكساني تنمني خيني والقبسي سوف تنافونا ما خيني عمتي خوال قبسي سنما خيني جينا nama afaan oromoo dubbatu ka oromoo irra diinummaa qabuutu oromoo waliin dhufuu barbaadde hiisise jaa'eef keessa achi baasa nama keenyaa miti maali jibbaan dilan ammaatte hay abbaan fadhe bakka fadhe waliin dhufuu hin danda'u wal mari'achuu hin danda'u tanaaf isiniin jechaa jira nuti carraan nuti ammaan tana qabnu ilmaan abbaa gadaa qabannee lammaa abiyyi shimallis addisuu qabannee qofa yaa'uudhaan oromiyaa tana walaboomsinee Itoophiyaa bulchuu qofaan nu baasa shaneen hattuudha shaneen diina shaneen kaansariidha wanni jennuuf bakka yaanutti shanee keessa warri hafee hundinuu irraan deebi'asiif diqaalaa afaan oromoo dubbatte maqaa taate irraan sii deebi'a diqaalaa afaan oromoo dubbatte to oromoo hongeessite aangoo qabachuu yaatu maqaa taataniif warri shanee keessa taftan hundinuu shaneen aabaa'oon 90 takka duutee jirti addi bilisummaa oromoo hin jirtu maqaa shaneetiin tasosso'aa jirtu adawwii oromoo hongeessuuf yaatu to oromonyaa dubbattu ta afaan oromoo dubbattu isii tana balbaleessuun balleessuun ifirraa qulqulleessuun akka waan najisaatti oromoon hundi kismidaan wadaaja خلا اتقوتي أورمون في الرابع ليسون مرقا درقام خينيا خورمو هندا تاو أورمون هندي بيخو قبنايتو لا فجر هندت ديك على أورمو غيسا دلتيتو شنيف تبقى دابتا يرو أما ترت أدويدا كانسريدا وانو إيسيسو قبنانوتي مقا قرفي خيسا سينين لولي بين خيسا تيدن بين خيسا مدوين بين خيسا واتاتين بين اسني في فيدوتا جالي بانتي فوفا المشوادا المامبودا كل ورمو خاررجي خيسا نوفي خاررجي خيسا تيداتي سينا ساتين بيخ واوند ساتين بيخ أكتي شنين إسا جيسو دافريبا تورت أكتي شنين إسا خانا دممسيسو دافرتو ججا تورت ربي نسا موتيسي لبون جراتي الرئيسيني فاساوتا دنكتا Commander in Chief Naziri Ratisini Asawatur Fidu Vinta Arantana Tanafu Obbolesa Kenya Ham Makka Kaisa Lubuni Rabat Surasa Behatin in Matansini Martin Durada Gaukaba Waribi Rayu Hada Gargaru Kabata Obboleyan Gargaru Kabata Yada Kabata Manan Jarada Jirun Jira Bultin Jarada ilmani yami ergada ilmani dungada karora kabadam nikun arrakatara jabsitan jirenya sa ankistan hati sa kofa kabachu malti isan turata jirachu malan arada sana gabsistan hada sana kagabuta isugosistan isatu mana ada abada ranta da lambasan ifasan akakabatu tasisa jirata
Jolleen irra saawutii keessaa dalagachaa jirtu tun irra guddaa warra gargaarti. Haadha abbaadha gargaarti. Ifii qawmaan qabne maatii isaa gargaarti. Jollee tan akkasitti haaffastanii haafuusistanii diinummaan tanaa olii hidhaan gidduudheetan haadha abbaa isaan gargaaran sana agarsiisu jirtan. Oromummaa maal qabdarree? Oromummaa maal qabdan isin? Diinummaa qabdanii jechuu. Naasuu isin hin qabnu nuti. Shaneen adawwiidha bakka deemte hundatti Oromoon hundi balfuu qabdi. Adawwiidha haraami balleessuuf irraa qabnaa jechuu. Biyya keessattis biyya alaattis bakkuma fadhettuu shaneen adawwii Oromoodhaati. Kalee arraba nu ciraa turan. Sheekkoota keenya qalaa turan. Ummata keenya ajjeesaa turan. Imaammata meeqaa jira? Ganda meeqa waliin guban? Ummata meeqa waliin ajjeesan? Arrama biyya alaatti humna biyya keessaa dhabnaan ummanni isaan jibbinaan bakka Oromoon itti wal agartu alatti sagantaa Oromoodhaa diinatti yaamuudhaan balleessuu sagantaa godhatanii itti tarkaanfachaa jiran. Tanaaf ka xabaqaa dhaabbatu hundi ka shaneen hin goone jee dhaabbatu takkaa jibbaa Arsiidhaa qaba. Takkaa jibbaa Oromummaa qaba. Takkaa isumaatu Oromoo miti takkaa isiidhaatu Oromoo miti. Warri maas mucaa kana kaammaan tana Oromoo hawwii jaamu kanaa wajjin wali friendidha. Ka isa kanaa wajjin hariiroo qabu. Facebookaa fi waanuma fedhe irrattu rakkoo jira jechuudha to'achuudha. Gurbaan ergamaa shanee ta'uudha. Ka shaneef maallaqa guuru ta'u dur beeynaa jechuudha. Jollee Wallaggaa yoo miidhamte Oromoo Wallaggaa yoo miidhamte akkanuma laalannaaf. Oromoon Jimmaa yoo miidhamte akkanuma laalannaaf. Hattuu bakka hundaan dhufte immoo fidhiisuun qabnu. Hayyuudha jettee hin sossobin. Hayyuudha jee ka gabbee hundi qaalaadha. Hayyuun Oromoon gurgurattu. Hayyuun diinaa wajjin dhaabbattu. Hayyuun Oromoon dirree irratti hin baastu. Hayyuun Oromoo irrina isaatiin faarsiti malee irrina isaa diina agarsiistu. Hayyuun Oromoodha dadhabina Abiy afaan Amaaraatiin haasofte Amaara agarsiistu. Hayyuun Oromoodha jabina Abiy faarsiteeti dadhabina Abiy keessaan itti himtee jabeessiti malee diina agarsiistu. Maaliif yaa obbolee maanuun galle? Mee obbo Baantii Fufaatiin fidaa obbo Baantii Fufaadha Oromoon 2006 nu daawwachaa jira. Kottu mee ajaa shaneen waan shaneen si goote naa katabi woboo jeeti woboo dhugaa nama haqaan qabsoof qabsaa. Tanaafuu wanni nan isin dhaammadhu ilmaan Oromoodhaa kan Jimmaa kan Arsiidhaa obboleeyyan kiyya isin lachuu tokkoof hin tumson. Hattuun hattuudha. Ka hattuu kana hattuu mitii jaa'ummoo hatticha kana deeggaru firraa bara. Dubbiin dubbii Jimmaati miti dubbiin dubbii Arsiiti miti. Wal isin hin lolchiisin wal nun lolchiisin. Fadhee Arsii irraa dhalata ka qabsiise fadhee Harargee irraa dhalata fadhee Jimma irraa dhalata bakka fadhee irraa dhalatu ka qabsiise san irratti gamtaan bobbaanee biyya sanii isa baasuudha. Dhabamsiisuudha. Lafa uummata Oromoo akkanatti godhe keessa tasa jiraachuun qabu. Balleessuu qabna. Ari'uu qabna. Bahu qaba. Dandeenyummaas tarkaanfii cululuqaa shaneen beeytu san 2-5 takka 5 irra fudhachuu qabna. Waan isaan beekan jiraachisuun qabnu. Dhufaa jirra kara biyyaatis. Ala qofaan iyyinu. Biyya keessa seennee shanee akka rifeensaattiif keessaa gurree qabsootaneef dura tarkaanfachiisu teenya. Tasuma bakkuma fadheettu. Dhaloota keenya beekama waan nuti taane beekama bakkuma fadheettu dhufaa jirra. Lafa fadhetti abadan qabsoo ammaan tana deemaa jirtu jijjiirama ammaan tana deemaa jiru abbaan fadhe sirraa hin gubachiisaa if boodaan si deebisaa ilmaan Minilikii wajjin waliigalee nafxanyaadhaa wajjin waliigalee qabsoo teenya tana nu hangeessu tasumatti hin dhiisnu bakkuma fadhettu wareegama barbaachisu haga lubbuu kannineeti qabsoo tanaaf dura dheereessina. Qabsoon tun bilaashitti hin dhufne jechuudha. Obbo tanaafuu obboleeyyan kiyya kan Jimmaatii fi kan Arsiidhaa ifii waliin lolidhaa tokkicha. Obboleeyyan keenya qabsiise. Obboleeyyan keenya ka dalagataa bahararra deemaa dhufe qabsiise. Obboleeyyan keenya ka bosona wantaa sana keessa miilaan faantaan deemaa dhufe qabsiise. Obboleeyyan keenya ka osoo dalagatanii maallaqan fudhatiin qabsiise.
akka namni oromoodhaa kun hidhadhu godhee nama dila kana akka biyya darbaman taasise adawwii oromoodhaati ergama qaba nam tokko godhuu danda'a tana dhaabaa miti dhaabni sil ajajuma kana aboo si jiraa miti magaalaa san hayyee qawwee qaban jay fanji qaban jay ana masila ka wana makazite na masila freu mashaute akati mi freu mashaw hoggu ay freu mashaw yadu freu mashaw tahu qabda hoggu ay freu mashaw yadu freu mashaw tahu qabda akasa yadura abo fuddu silki warabi yasanit fanji jirajay bombi jirajay marre jirajay akas jayti qabi itbilbili akadu bintu fashaloyto akka general Kamal mallagan arkan akka oromo finni walini nidamne walina garre walina soin isumaaw general Kamal waaw qabi hidachis hisisi warra jani ofani jir akuma dubbintu taate laati qaala nu qaysa jirto katti beeytani akuma dubbintu taate nama me gagatu taale gammachu qaysa general Kamal nu raidame way rabbi nu abasu je lal gammachu ni sani general Kamal hidamu gammachu sanit way rabbi nu abasu ta oromo ti gowomsan Talban si komando ti go womsan ta oromo ti go womsan general Kamal galchu biya makka kaysatti hidaman lal matadure rabbin general nu abas hidamu sasanif gammachu qabayechu rabbin nu abasun ta oromo ti sossobu yo hidamelle general Kamal silachitti hanga da qulqulleefatu ni obsayechu akanuti obsinet way matansine wande mujiru ummatu bakana jiru mata dagenya namanu bilbilu undan indagenya maltu area ana manke riba maltu area me maltu jira jenne odurra gurracha turreernuti jolleti le bilbileti yabon dagenye amanta dan riba kay amanta nakkanatane amanta nakastane me maltu jira jenne odurra gurracha turre malani odu gurratan toftani odu gurratan namni kwan kana balleessu barbaadu mo akkuma oduu dhagayani warri tokko tokko jechu warri jibba ganda sanii qabu warri jibba general ticha qabu tullu bol jani general Kamal hidame ya rabbi general ticha hidha jala baasi jani maxxansa jechu maalif ya rabbi hidha jala baasin akkattis gowwoomsani general Kamal hidhamuu sanirraa gammachuu qabaa jechu gammachuu qabanii jechu osoo waan san qabaachuu baatanii suuta general Kamal tohataniti ittibilbilani warra silkisa hanganuti isaan kisan qunnamne hinidamne hoteela seene nagaya qaba nama bira jira dubbisne qulqulleessinu gadi baaneen dubban zaan takka dhufeen beenen kalee dhufeen raase argent halkan taatus dhufneen raasoy nawaan nama keenya galgala taatus dhufneen raasoy zawma fadettu nama keenya waan rakkoo nama keenya dhufneen raasoy tun dhimma arsiidhaati miti dhimma dhaaba general Kamal miti dhimma general Kamal miti dhimma oromo dhaati ilmaan oromo hisisu goota oromo hisisuudhaaf fadhu qophii goonni oromo qabu ilmaan oromo qaban balleessuudhaaf jaalachuun ta diinaati malee ta firaati miti ergama diinaa nama tokkoon raawwata nama lamaan raawwata tana sirri beekuu danda'u qabnaa jechuudha tanaafuu obboleeyyan kiyya jabaadhaa maatiinii fi obboleeyyan shariikan makka keessa jirtan obboleessi keenya khaleera saasaan dhaawame kharraan tana mana hidhaa keessa lubbuun irraa baate khahiree wallaansaan harkatin embaasiin Saudi Arabia jirtan qonsilaaleen makkaa fi jidda jirtan hundinuu lubbuun mucaa keenyaatiif gumaa barbaachisu waan barbaachisu arkachuu qabnaa jechuudha oromoon gumattamatti lubbuun baanaan gumattamatti hijaamiti aadaa oromoo qabna akka oromoodhaatti akka mootummaan Saudi Arabia keessa jirtu mucaa khalee qophii irratti rasaasaan dhaawame kan hiree meedikaalaa dhabe kan hiree meedikaalaa dhabe baasa keessa dhiigni irraa dhangala'aa ture kan mana hidhaa keessa galchanii wallaansa dhabuudhaan lubbuun isaa bee tarkaanfii barbaachisu marii barbaachisu ta nageenya ta araaraa mootummaa Saawudiitii wajjin godhuudhaan dhiigni mucaa keenyaa bahuudha qaba abbaa waan kana immoo yaamee godhe hawwiidhaa fi dhaabni inni deeggaru kan shaneedhaa kan kaansarii oromoodhaa hanga balleessinutti ibbooda nu deebisu lafee nu jabeessa malee hamilee nu cabsu hamilee teenya jaara malee daranuu si balleessuudhaaf akka murannee kaanuu nu gada malee tuttuuxaniif nu kaastan malee nu raffisuun dandeessan abadan osoo har'a balaan feete buute
oso general Kamalu badin irrageesse midaan irrageesse hamilee ittiin isin balleessinu horaa namale sodaate isan horuudhaan teenyu abadan isin sodaannee if boodan deebinu sodaa nu jiilchuudhaan if booda nu deebisuu hin dandeessan no daranuu kakaanee isin balleessinu nu taasistanii jechuudha abadan mucummaan hawwii ja'amu kun Saudi Arabia keessa amma booda jiraachuun qabu fadhu haraba qadhaa baqatu malee ilmaan Jimmaatis ilmaan Oromoo Harargeetis ilmaan Oromoo Arsiitis ilmaan Oromoo Wallaggaatis ilmaan Oromootiin jechuun jira beeka afaan Oromoo dubbatu bakkayyuu hin jenneen dubbii tana laaftuun narraan fudhatina hogguunan ilmaan Oromoo Harargee je ilmaan Oromoo Arsii je ilmaan Oromoo kan ta'in afaan Oromoo dubbatu Oromoo Harargee Arsii Khamarree jechuun takkaan jiru likkittu wachuu qabda if cinaa laali bitaa if laali mirgatti if laali if boodatti if laali gargar baafadhu akki ati itti tarkaanfachuu dandeessu kana abadan amma booda mootummaan tun teenya mootummaa teenya tana abbaan fadhe if booda nu deebisuu hin danda'u bakka fadhetti lafa fadhetti afaan Oromoo dubbatu ilmaan Oromoo walafaan deebiseen wallolchiisuu hin danda'u rakkoo Oromoo irra buuse abbaa fadhe ta'u bakki inni itti dheessu jannanni nagayaa addunyaa tanarra isaaf hin jiru jiraachuus hin danda'u akka dur qoma dhiibee magaalaa keessa deemuu danda'u hin qabu baqachuu qaba magaalaa sanirra abadan akkasitti khabiraa akkasii kan dhalanne godhuu dandeessa booyuu qofaanii miti baqachiisuudhaan biyya sanirraa baqachuu qabanne jaarsuma jaartiifuu nagayne abuu nama hedduu ka jaartii jalan laallate inni biyya baqachiisaa jiru jira jaartii hoo jira tun xabiyaa shaneen gizee masgiida diiguu barbaadde daansii heddummeessiti laal jaartii namaatitti dardarri ka shokkifatu taasisti xabiyaa shaneedha jaarsaa jaartii wallolchiisti waan silaa quraana irra hin jirre zinaadhaa fi maal balballistee hawaasni kun akka walafaan deebuu taasisti masgiida diide abbaa shanee masgiida irra godhatee beeka ogguusan xabiyaa shaneedhaan gaafadha akkatti shaneen deemtu shaneen jaarsaa jaartii adda diiti nama salaata qadaatti jirsisti sheekha akka waan goone gooti badii keessa nayte akkasii waa balleessaa deemti isin bakka deemtu hundattu if dhaqqabuun teenyaa jechuudha tanaafuu obboleeyyan kiyya kasi koomandoo irree takkaan obboleeyyan kiyya ka Jimma irree takkaan obboleeyyan kiyya ka Oromoo ka naannoo hunda isaanii wajjin irree takka taanee dubbiin ta gandaatii miti dubbiin ta gosaatii miti dubbiin ta dhalootaatii miti dubbiin ta namummaa Oromummaati ta sabaati ta Oromummaadhaati miidhaa uumame kanaaf gamtaan abbaa miidhaa uumee fi ergamtoota isaa kana ergate hundarra duuluudhaan balleessuu dandeenyu qabnaa jechuudha tun sirriidha beekamu qaba obbo Baantii Fufaa waboo naa katabe mees keessa obbo Baantii Fufaa takka naa katabe hogganaa shanee keessatti dagaagaa ture ilma shawaadhaa ilma amboodhaati murata qabsoo Oromoodhaatiif karaa Harargeedhaa dhufe Harargee keessatti Maamad Elbaafaa warra ja'amuun fuudhamee madda qabsoodhaatti bosona garagaraatti leenjii adda addaa fudhate qabsoo Oromoo ofaa osoo turuu hoggansa garagaraa irra ta'e miidhaa garagaraa ta'e isarra geessee jira yakka Oromoodhaa ilmaan Oromoo irra gahaa ture hundaa'u ni beeka Aliyyi Adareedhaa Aliyyi Yusuf eenyutu ajjeese maqaa isaanii arra saaxiluu teenya eenyutu ajjeese Mul'is Abbaa Gadaa eenyutu ajjeese Ibrahim Ala eenyutu ajjeese Adam Mummat eenyutu kam godhe meeshaa waraana 950 kan beedabo seene eenyutu maal godhe makiinaa lama kamaallaqaan deemtu eenyutu maal godhe markaba lama kameeshaadhaan dhufe eenyutu gurgurate cawumsi kun akkam ta'e qabsoon gaara keessaatiif asii wanni isaan afaanii dubbataniif hojjetan akkam turte ajjecha akkam isarra raawwachuu kan maal isarraan gaa'u kan hiccittiin shaneedha ajaan shaneedha nu harka jira kitaabaan bahuu ta'a amma duraas dubbadhe bahuuf ta'a arrammoo wabo isinii dhiyeessinaa
Dhiyaadha. Waan kana sheer godha ilmaan Oromoo hundinuu bakka hundatti harkuudha qaban lafa jiran hundattu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obbo Biqilaa maqaa dhaloota obbo Biqilaa Fufaa maqaa qabsoodhaa obbo Baantii Fufaa baga nagaan jiraatte jaala kiyya. Baga nagaan na eegde jaara keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi uummanni as keessa jirtanii na dhageessanis baga jaraannee qilleensa kanarratti waragarree atis na kabajee asii na gahuu keetiif umurii dheeradhu. Galatoomi aan seenaa kee akka gaarittiin beekaa obbo Biqilaa Fufaa eenyu obbo Baantii Fufaa eenyu qabsoo Oromoo keessatti akkam turte maaltu sirra ga'e akka gaarittiin beekan. Ammoo ilmaan Oromoodhaa baruu maqaa qabaniif sirraa afaan keetirraa dhaga'uu maqaa qabaniif mee waan qabsoo Oromoo tana akkatti idaamte qabsoo Oromootti waan qabsoo Oromoo tanarra miidhaa sirra ga'e miidhaa obboleeyyan keetirra ga'e ilmaan Oromootiif naa dhageessisi. Galatoomi fayyaa ta'igaa irruma daddarbeen tuttuqaa duraan dursee otooni tuttuquutti hin seeniin rabbiin na jiraachisee qabsoo kana rakkoo kana hunda keessa na dabarsee asii ummata Arsii Sokkoo fi Mandoo kan baadiyyaa fi kan magaalaa gaaratti yoon kophaa bahee na dhoksanii na diina jala na baasanii magaalaatti yeroo nan beela na baasanii yeroo murtiin du'aa natti kennamu akkamitti du'a jedhanii na cinaa dhaabbatanii amban dhamchi keessa bahutti ammarraatti na waliin warra as gaaniif rabbiin galata isaanii bilisummaa harka dhibbarraa dhibbatti abbaa biyya isaanii irratti abbaa biyyaa isaan haa godhu. Amiin. Umuriin hafaa dheerataniin isiniin jedha. Amiin. Galatoomi. Gaaffii na gaafatteetti yoon deebi'u gabaabsee dhuman siitimaa ani 1991 gullalleettiin itti makame. Amma 1991tti gullallee turre 92 amma isaan chaapteraa ba'utti achi keessa ture. Waldaa Meecaaf Tuulamaa jalatti waldaa dargaggoota Meecaaf Tuulamaa jennee nama kiyya tokkoon Abdataa Hoomaa jedhama amma Awustiraaliyaa jira. Inni dura taa'aa ta'ee ani itti aanaa ta'ee sochii eegalle. Salaalee Badhaadhaa Dilgaasaa Amboo Xilawuunfaa Waliso Bojaa Baay'isaafaa Aliyyii Adareefaa waliin maallaqa isaan nutti kennanii qawwee waliin binnee warra akka daraaraa kafanii warra akka olii mitikkuu waliin qawwee binnee makiinaa qabnaa makiinaa sanaan qawwee kana dhoksinee hidhachiisaa turre. Qawwee kana yeroo hidhachiifne yeroo namni nu jalaa madaa'es makiinaa sanaan dhaqnee fidaa turre. Akkasitti jiruu chaarteraa bahame chaarteraa yeroo bahameen booda haalli filmaataa ta'uu baannaan chaarteraa bahame anis ji'a tokko isaan ba'anii ji'a tokkoon booda makiinaa kaafadhee dirree qabsoo nama Mahammad Elfaa jedhamu nama Harargeetii fi nama Toofiq jedhamu Mahammad Elfaa laayinan haa kennee caasaan irratti dirree qabsoo deemnu nama sadii taanee ijoollee Amboo Abdii Boruu nama jedhamu barsiisaa Amboo Irsaa Kolleejii fi Boonsaa Guddataa nama jedhamu Aqaaqii Carqaa Cerqi elektiriishaanaa nama dhaloonni isaa Walisoo waliin kaanee Toofiq nu fuuqee dirree dawaa deemne dirree dawaa guyyaa 15 teenye makiinaa deeggartootatti kennee qulfii tokko deeggartootatti dhiisee qulfii tokko fudhadhee caasaa gogoy argadhee dirree gogoy dirree qabsoo mooraa daddafaa tolaa kana toomsaa kumsaa achi jiru itti dhaqnee of gabaafne. Erga of gabaafne booda maallaqa qarshii 6,000 harkaa qabaa itti kenne makiinaa koos itti qulfii itti kenne deeggartootattan dhiisee dhufe jedhee sana booda waan dhaqneef gabaafne waraana shawaatti ijaarree waraanni humna keenya ol ta'ee sakattaani diinaa nutti heddummaate kanaaf dhaaba quunnamnee deebi'uu qabna jennee dhufnee jennee riipoortii goone. Booda maal jedhanii isin deebitanii deemtanii nama gaaddisaa jirruu jedhamu nama shawaati isatu deemaa isin asitti haftanii nuun jedhani. Omaa gochuun dandeenyu hayyee jennee ni hafnee gaaddisaa jirruu ni ergame gaaddisaa jirruu dhaqee shawaa ga'ee otoo torban tokkoon taa'iin qabsiisan. Eenyu qabsiise? Isaanuman nama jala ergee Finfinneetti qabsiise. Warra adda bilisummaa Oromoo jaamee mukaddee. Warru magaara keessaa miseensa ulee warra jedhantu jira isaantu jala ergee bakka inni qubatutti qabsiisanii jechaadha.
ani mooraa leenjisaa nooraa sabbaa goobaatu ajaja yeroo sana achuma gogoitti ani duris militarii waanan tureef muuxannoon hin qabaa achitti ramadamee ogeessa fayyaatisii ogeessa fayyaa mooraa leenjisaa ta'ee barattoota leenjisuu eegale yeroo kanatti jaarrabbaa gadaa jaarrabbaa nagaa jaarraa ijoollee 60 kan qawwee tokkittii qofa dabalgaa binni qabatee dhufe malee ulee qabattee ijoollee 60 fidee dhufe 1993 1994 ijoollee sana mooraa leenjisaatti leenjifnee fi abbaan nagaa ijoollee sana qawwee tokkittiidhaan fudhatee baaletti deebi'ee baale yeroo ga'u baale waggaa tokko keessatti ijaaree baddaa gammoojjii waraana sana hidhachiisee nutis 1996 akka baaletti ceenu godhamne. Asitti otoo jirru galgala waraanni kun egaa walgeenyee teenyee haasofnaa warra humna risaa jedhamu warra deemee nama ukkaamsutu jira. Nama jiksaa jedhamu ijoollee ambooti ijoollee shawaati naannoo gafarsaa kana inni dirree qabsootti bobbaa finfinnee irraa dhufee yeroo dhufu dirree qabsootti na arge. Aboo ani isin barbaachan dhufe akkamitti dhuftee naan jedhe. Maaliin jedheen. Yeroo lama siifi abdataa ajjeesuudhaaf isinitti bobbaanee jedhe. Eenyutu isaan kana bobbaasa isinitti? Dhaaban nutti bobbaasa. Dhaaba adda bilisummaa Oromootu tarlama isin ajjeesisuudhaaf isinirra bobbaasaa ture. Eegaa yeroo sana nuti Meeccaaf Tuulamaa jalatti waldaa Meeccaaf Tuulamaa ijaarree otoo uummata sossoosaa barsiisaa jirru Konoreel Alamuu Qixxeessaa waliin walgahii otoo deemsisaa jirru Konoreel Alamuu Qixxeessaatii fi Konoreel Alamuu Qixxeessaatii fi sheeka Nayyaadadhee Siimaa sheeka maqaan isaanii asirra jira. Isaan dhufanii diraamaa qopheessine harmamuraa Aayoneetti waa'ee harmamuraa Aayolee. Harmamuraa Aanolee. Maqaa sanaan Baalchaa Abbaa Nabsoo mana barnootaa nama jedhamu bakka jedhamutti qopheessine marsaa 5 ol qubee afaan Oromoo achi keessatti barsiifnee eebbisiisaa turre. Adam Jiloo Sheek Adam Jiloo fi Alamuu Qixxeessaa dhufanii nu eebbisanii yeroo nu eebbisan jedhu wayyaanee nu sakattaaneetti walaloo achirratti baafne keessa ni yaadadhaa yeroo wallisaan keenya sirbu nama Bushuraa jedhamudha kan nafxanyaa ta'ee harma haadha keenyaa mure diraamaa qopheessine yaayoo koo duutee haadha bareediti meekoo naanaasayi maaloo altoo kitti kan jedhu diraamaa waan sirbas walaloo irratti qopheessine otoo akkasitti jirru haalli nutti maateetu gaara seenee jechaadha. Yeroo sanatti abdataa hoomaa dura taa'aa waldaa Meeccaaf Tuulamaa hin ta'u jedhee namni tokko namni dhiyaa dhufee Konoreel Alamuu Qixxeessaatiin namni kun ta'uun qabu. Maaliif hin ta'u jaan? Inni dandeettii ittiin qabu nama poolisaati ilmi dhiyaa namni Ebelu jedhamu haa qabatu waldaa Meeccaaf Tuulamaa kanaa jedheen Konoreel Alamuu Qixxeessaatiin. Abdataan kun dhalataa eessaati? Dhalataa Shawaati. Kan amma fidannoo dhalataa eessaati? Dhalataa Horroo Guduruuti. Oofadhu. Jennaan Konoreel Alamuu Qixxeessaa yoon Oromoo waanan addaan qoodu taate maaliifan itti hidhamee caccabee waan akkanaan irraa dhaabi jedheetu yeroo sana sababa keenyatti waldaa Meeccaaf Tuulamaa bakka lamatti qoodamee jechaadha. Bakka lamatti adda cabee. Yeroo kana Konoreel Alamuu Qixxeessaa jalatti guddanne waa'ee Taaddasaa Birruus akkaataa inni itti qabame rakkoon kun hundirra ga'uu danda'e tokkoon nu himaniitu yaa ijoollee keenya eega ni deemna jettanii nama maqaa ta'aa malee nama garaan ta'inaa jedhee nu eebbisee nu gadheechee akkasitti Mahammad Elfaatti nu kennee jecha. Amma gara gogoyittan sii deebi'aa gogoyitti jiksaan nutti dhufee yeroo akkana jedhee nu kaasu nu gaafatu yeroo duraa dhufneetu anaa fi Daanyee Dafarshaa jedhaniini ilma Shawaati innis amma Awustiraaliyaa jira. Ilmaan Oromoodhaa tun seenaa dhugaadhaati sheer walii godhaa yaamaa nama dhageeffadha. Tana keessa
keessa warri waan inni dubbatu kun soba jau bakka dirree san hin turre bakka inni itti rakkoo harkaa jiru kanan turre adawwiisi keessaa ta qubee bartee fi afaan oromoo dubbachuu barte ta'u bari afeeri nama taa'ii obsi dhageeffadhu seenaa waan nu iyyisiisa ajaa shaneedhaatiif ajaa dhaaba kana keessa jira akkatti oromoon bara 150 bilisummaatti dhabdee fi bara 50 abaawoodhaa kana bilisummaatti dhabde hundaa'u waan as keessa gartu amaddi 27 akkatti wayyaaneedhaaf jarri kun dalagaa turan kan dirreetti agartuu jechuudha. Tanaafu obsi dhageeffadha afeeraa nama seenaa dhugaadhaa abbaa rakkoon irra geesserraa bara waboon dhugaadhaa isa kana. Tanaafu tana sirri baraa isinin jenna oofadhu obbo Galatoomii anis asuma irratti dhaamseef kana irrattan dhaamsa dabaladhee itti seenaa warri dandeessan biqaaltonni as keessa jirtan daawoo dibsaati bilbilaati bantii fufaa haasaa gochaa jira dhaggeeffadhu jedhaani mootummaallee warri quba qabdan itti bilbilaati waan kun it is very serious ani nama rakkoo qofa dubbataa ooluu miti nama furmaata shirree lafa kaa'ee furmaanni keenya kana jedhee himuu nama danda'udha biraan nagaa hunda isaanii diqaaltota shanee waliin achiin booda nama daanyee dafarshaa jedhamu innis ilma shawaati guyyaa tokko guutuu abdataa gullalleetti inni tiraafiika dha'uudhaaf jedhanii jala deemaa oolanii ta'uufii didee yeroo inni gullalleedhaa deebi'u baalchaa abbaan absoo fuulduratti laaqana nyaanna jennee yeroo isin laaqana nyaachuuf mana laaqanaa seentan achitti seennee sin dha'uudhaaf jenneetu namni shaamballii tokko nama shawaati inni saahiba keenya namni sun isinitti ol seennaan yoo asitti sin dhoofne nus nu dhawani jennee isin dhiifne isinitti sin nu bobbaasanii akkasitti nu jalaa baatanii marsaa lammataa amma finfinneedhaa isin barbaacha dhufeetan dhaqeetan isin dhabee Aliyyii Adaree ajjeesee dhufee naan jedhe. Aliyyii Adareedhaa Aliyyii Yusuf jaamuudhaan beekamaa miti. Nuti Aliyyii Adareetti beekna Aliyyii Adaree jedhaniini Aliyyii Adaree san eenyufaadhaatu finfinneedhatti ajjeese maaliif ajjeesan? Obsi gaasiifani ma erga siinaa himuuf ta'a. Aliyyii Adaree Anwaar Maskidii bira dukkaan isaa beektaa Abdallaa Sulee waliin wal cinaadha. Maaliif ajjeesaniin jedheen? Ibsoodhaa naan jedhe. Ibsoon maaliin jedheen? Hin beeku an ibsoo. Ibsoon jaarmaa wayyaaneen ijoollee shawaa walitti qabdee ijoollee ilmaan goobanaa walitti qabdee namoota tokko walitti qabdee ittiin nu diiguudhaaf ijaartee kanaaf atiyyuu makiinaa fiddee dhuftee Aliyyii Adaree ibsoodhaan jedheen jedheen hin rifadhe maal eegaa Aliyyii Adaree ibsoo taate qabsaa'aanumti Oromooyyuu isa Aliyyii Adaree Galaasaa Dilboo isa waliin quunnamaa ture hayyu dureeni waraana woboo Salaale jiru badhaadha Dilgaasaa warra Xilawuuniin Ambootti hoogganamu warra badhoo Dachaasaatiin hoogganamu makeenaa keenyaan inni qawwee bitee inni raashina bitee guyyaa meeqaanuu wayyaaneen na jala buutee kan na qabuuf jettu rabbi na baasee namni kun eega ibsoo ta'ee ibsooni diina Oromooti jedhamtee addi bilisummaa Oromoo waan ajjeesu taate qabsaa'aanuu shaneedhuma maannoo ibsoodhuma sanaan jedheen. Tanaafuu Aliyyii Adareedhaa kaajjeese ABO'dhaa jechuudha. ABO humna risaa warra jedhantu jira. Humna risaa warra jedhantu jira jechaadha. Maqaan isaanii. Risaadhaa kun warra bakka ajajnitti kenname deemee nama ajjeesu. Humni risaadhaa kun egaa amma maallaan jedhe mucaan namoota 32 dookteroota, piroofeesaroota, ijoollee shawaa, ijoollee harargee, ijoollee arsii, barsiisota nutu ajjeesee bakka kanaa even dirree xiyaaraa hundatti yeroo nama 32 nama 32 ijoollee dookteroota, injiinaroota, piroofeesaroota, barsiisota warra qabaataa gurguddaa ijoollee isaa nama 32 ijoollee shawaa ijoolleen harargees keessa jirti jedhe ijoolleen arsiis keessa jirti jedhe hayyee ijoollee sana liistii isaanii hunda naa kennee ture inni nan rifadhe hayyee
yeroo Kanadaa warri isaan ramadatan ni jiranii rifaatu koo kana na argan. Guyyaa sadiin booda na yaaman. Ayyee. Dammaq saabbadhu naan jedhanii nan dammaqee nan saabbadhe qawwee lafa kaa'e naan jedhanii qawwee lafa kaa'e na fuudhanii moora irraa xiqqoo achi na baasanii nama damee tikaa jedha ture walee yaadachiis nama jedhamu nama wallooti firoomsaa nama jedhamu immoo nama gujiiti lachanuu damee tikaati abbaa mooraa gootomsaa daadhiiti amma ni kufee seenaan isaa raada yaadattu beeltotti kun nu biraa kufee 1997 kan kaa'ee haadaan lakkoofsa 8 na hidhanii na tuman. Yaa Oromoo dhageeffadhaa. Yaa Oromoo dhageeffadhaa. Maali gadiin kiyyaan jeen? Ati ibsoodha. Wayyaaneetu si ibsoo ijoollee shawaa goobanaa shawaa ijaaree makiinaa bitee itti kennee maallaqa itti kennee basaasummaadhaaf si erge himii naan jedhan. Gabbataadhaan yeroo sana lakkoofsa 8 na hidhanii xuuxna godhanii fincaan dhiiraa akka nama quunnamtii saalaa godheettan fincaan dhiiraa xip godhee kolfe. Maa kolfitaa naan jedhan. Rabbi kiyyaaf hin galata galchaan jeen. Maal galata galchitaa naan jedhan. Qabsoo uummata Oromoo jaaladheetan ilmaan koo boochisee qabsoo Oromoo filadhee anatu barbaada dhufe kanammoo kan kanaan naga'e Rabbi yaa Rabbi galanni si haa ga'u jedheetan Rabbi kiyya galata galchaan jedheen. Dhayii jedheen gurbaan. Goobana waa ammattu naan jedhe ayee waan ani dhaammadhu jeen ilmaan laman dhalche intala tokkoof dhiira tokko ilmaan koo qulqulluu ilmaan Oromooti ani qulqulluu haadhaanis abbaanis ilma Oromoo ilma Tuulamaati. Akka uummanni Oromoo ilmaan koo naa guddisu qofa naa dabarsaan jedheen sanyii goobanaa ofirratti kasirra ejjee dhayi jau kunis abaa'uma. Warra tikaati warra damee tikaa warra saani damee tikaa jennaan waleen firoomsaadhaan dhayi jedheen ani ciisaan jira beeki dalagaa Rabbi kanaa narra dhaabbatee rasaasa yeroo gannatti dha'u rasaasni asiin na cinaa gad dabarte. Jaallerreessaa caalaa Wallaggatti ajjeesanii isas dhooftanii jedheen yeroo rasaasa dhaga'u lakkiin hin dhoofne jedhaniin ittiin deebisiina yoo ajjeesanis walumaan naa ajjeesanii irraa laaffisaa fidaa jedheen. Haadaan siidhaniiti kara isaas akkasi sidhawan. Ela kunoo Meegarsiis ilmaan Oromoodhaan ragaaf akka ta'u akkatti haadaan quxurii 8 siidhan. Laala ilmaan Oromoodhaa akkasumas naa qabi. Laala ilmaan Oromoodhaa ijatee isaniin ilma Oromoodhaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin deemu. Ilma Oromoodhaa kawaboodhaaf lubbuusaa kannuudhaaf Oromoodhaaf bahe. Ilma Oromoodhaa haadaan akkanatti hidhanii qupheessanii ilaa irraatti gada wantiin hasxaan haadaa harka isaarraan baane laala meetar takka garsiisa. Gartanii haada kanaan nu iyyisiisa. Kana beeyna. Akkasitti ergan achi akkas ta'ee booda narraa laafisanii mooraatti na deebisanii harki kun ammallee paralaayizdiidha waan jabaatu harka kanaan fuudhuu hin danda'u. Alhamdulillah lubbuun nan jira Rabbi walummaaf na hambise. Ji'a lama harka kanaanis danda'ee nyaadhu akkanatti nan boqqolloo nyaadha. Gaafas. Harki lachuus itti laguu didee jechuudha. Sababa kanaatti ijoolleen Harargee woboonii fi ijoolleen Arsii woboon warri gadii namni 25 warri bantii fufaa akkana godhe nuunilu jettee qawweeshii fudhattee ganama mooraa gadhiistee baatee gaara mul'ataa fi baddannootti waraana wayyaaneetiin marsanii ijoollee sana 25 nuuf fichisiisan. Sababa kootti ijoollee mooraa gadhiistee baate. Ijoollee ati kanatti hidhamuudhaan ajjechaa sirra raawwachuuf deemuudhaaf finciltee eega bantii fufaa akkana gootan nuufis ni teessan jettee yaate Harargeedhaa gaara mul'ataa fi baddannoo keessa achi kutte jarruma abaa'oo kanaatu wayyaanetti mee akka ajjeefaman taasise.
isaanis jala bobba'anii wayyaaneenis itti bobbaate gaara mudhataa fi warra faffacaatee hafte marsanii 25 nu fichisiisan. Rabbi galanni haa ga'u akkasitti namayyee achi na fuudhanii mooraa tikaa boonsaa hayyuu nama jedhan bira mooraa guddoo nageessanii achitti nan fayyaa alhamdulillah. Kanko baga rabbi si baase kanko kan isaan akkas na godhan kanuma otoon sanaan jiru 1994 haraddaa matadhaab ganda mulluu bakka bokkuu bakka jedhamutti dhugaasaa bakakkoo waraana itti ijaaree nama 40 ajjeesee gaala 250 fudhachiisee mana 10 walitti qabee gubsiise. Ani guyyaa kanarraa kaasee yaa rabbi khawaan kana goosise dhugaasaa bakakkooti. Dhugaasaa bakakkooti. Ijoolleen Harargee ni jirti, uummanni Harargee ni beeka kana. Annin beeka ati bakka sana beekuu ni mala. Maqaa namaa naa himaniiru yoo mootummaadhaan yoo laala obbobaantii fufaa jaala kiyya akka viidiyoo irratti namni dhageeffatuu fi seenaadhaaf ta'e isu maqaan barbaaduu fi malee an sirritti hin beeka. Galatoon. Kan waan kana godhe obbo Dhugaasaadha. Dhugaasaa bakakkooti. Waraanatti bobbaasee. Oofadhu. Akkasittiin otoo jirru sakattaani akka malee nuti baay'atee ani guyyaa sanarraa kaasee yoo waraanni koorsii haaromsa fudhachuudhaaf dhufe mooraadha badeeta waraana jala bobba'a lola. Maaliif yaa rabbi otoo loluu na ajjeesi malee nama deessitee harka diinaa nan buusiini akkuma goobanaadha naan jedhan sana gantuudha kunoo qabame ammallee harka kennate akka naan hin jenne yaa rabbi guyyaa koo warra godhi jedheetaan waraana jala bobba'ee lola keessatti ani kana keessan beeku gootummaan dalagaa ture. Rabbiin galanni haa ga'u akkasitti otoo jirru Harargee Gogoyitti waraanni Islaamiyaa fi waraanni adda bilisummaa Oromoo namni 3 ijoollee waraana bilisummaa Oromoo istooraa qawwee fuutee harree 3 otoo deemaa jirtu ijoollee waraana Ifloodhaa wayyaanee seetee walitti dhukaaste. Wanti gaddisiisu yeroo hoogganoonni bira jiru wal dhoofti malee waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni adda Islaamiyaa yeroo kan gandarratti yoo walitti dhufne walii nyaanna yoo hoogganni sadarkaa abbaa buttaati olii nu biran jiraatiin woboon adda Islaamiyaa walii wal gargaartee wayyaanee dhoofti. Wal gargaarteetu dhaamsa walii dabarsiti walii dirmatti. Yeroo hoogganni warri miseensa shanee gumii jedhan bira jiranidha wal dhoofsisanii jechaadha ijoollee kana dirqiidhaan fedhiin alatti. Amma yeroo sana ijoolleen 3 kana baa'oo qawwee fuutee istooraa otoo gara mooraa Gogoyii mooraa deemaa jirtu ijoolleen Ifloo wayyaanee seenteetti dhukaaste namni hin dhaamne. Waraanni humni yeeyyiidha Awaash shonkooraa faabrikaa shonkooraa keessa jirti Finfinnee dha'uudhaaf. Yeroo kana itti telegiraama godhanii dafaa koottaa cuqqun jedhaniin waraana Islaamiyaatiin cuqqun waan jedhanii goondaa ajaa'u tokko jira isin ni beektanii waan gurguranii. Ni beeka cuqqun jechaa yaamaa turanii. Cuqqun jedhaniin cuqquntu waraana bilisummaa Oromoo dhaye jedhaniitu itti gaddeebisan. Yeroo sana nuti immoo waraanni humni yeeyyiidhaa Awaash shonkooraa faabrikaa Adaamaa jechaadha beeki achi keessa jirti Finfinnee dhooftii ni galla jennee gammoojjii kana qophaa'aa jirra nuti. Waraanni sun sigiksee deebi'e yeeyyiin yoo itti dhufte dhoofteenuma keessa dabarti malee duubatti deebi'uu fi lafa qabachuu hin beektu. Humna yeeyyii amma ijoolleen ajajoonni sun hindoom warri siyaatiin jiran ni jirani ajajoonni du'a sanarraa hafanii ajajoonni abbootii. Gama mootummaa gaafa mootummaa cehumsaattiin isin deebisa. Mootummaa cehumsaa booda maaltu isinirra ga'e gaafa Somaaliyaa dhayxanoo maaltu isinirra ga'e beedhaboo dhaatti rakkoolee garaagaraa ta dubbatamtee jira taniin an beeku waan adda addaa jechuudha. Waraana 950 kan Somaaliyaa keessatti akka malee ta'e kaniin beeku jira. Markaba lama meeshaadhaan dhufe nama gurguratee fi akkatti gurguratan kaniin beekutu jira. Akkanumatti illee maallaqa biyya Somaaleedhaatti
akkamalee ta'ee makiinaa lama moo sadii kan quba qabnu jira. Mee haala san nu ibsuu dandeessaa? Galatoomi bas kan dirreedhaa siifan gabaabsa. Kan silaa kan chaarteraa ce'umsaan booda si hime 1997 laga dhaareetti dhugaasaa bakka koo waraana bobbaarra jiru hundumaa gadi yaame haalli diinaa nutti ummaate addaan facaanee jiraanna nuun jedhee ji'a sadiin booda bakka kanatti walitti deebina nuun jedhee torban tokko guutu achitti qalannee dhiichifnee waraanni bobbaarra jiru hundinuu warra ka guulaa galma hundi deebi'anii dhufanii achitti amma nuti torban tokko dhiitaa jirrutti wayyaanee waraana birgeeda afur nutti qopheessiteetti nuti kana quban qabnu. Dhugaasaa bakka waraana waardiyyoota isaa fi maallaqa isaa fudhatee Sumaalatti qajeele abbaa nagaa jaarraa waraana dhugaasaa bakka koodhaa dirreedhatti sin dhiiseeti maallaqa isaa fudhatee lola duratti sin dhiisee gara Somaaliyaatti qajeele. Yeroo kana jaallatoomsaa kumsaa waraana fudhatee bobba'e aannisoo waaree waraana fudhatee bobba'e jaalabbaa nagaa waraana fudhatee bobba'e anis humna tokko hanga tokko fudhadheen laga dhaareetii ba'al baana yeroo laga dhaareetii ol baanu samii fi dachiin walitti makamte kan dhumate kan faca'e hoggu samiidhaa fi dachiin waliin makame jiru akka daawwattoonni hubataniif lola badaatu nurra ta'e jechuudha. Marfamneetu birgeeda afurin wayyaaniidhaan. Humni yeeyyii kan dura baate funyaanitti fuuteetuma keessa kutte atoomsaa kumsaatu waliin jira. Warri kaan akkamitti beekte wayyaaniin akka isin achi jirtan? Itti meeqa maali akkamitti beekte waan biraa yoo namni riippoortiin godhiniif akkamitti? Ani akkuma uummanni hubatuufin si gaafachaa jira. Nuti dhoktaadhaan riphee lolaadhaan laga dhaaree gammoojjii raayituu keessatti laga dhaaree keessa jirra. Yoo namni riippoortiin godhiniif maal beekaa dhiisee deebi? Eega. Achi anis kophaan ba'ee abbaan nagaa taakiyyaa fudhatee kophaa ba'ee aannisoo waarees taakiyyaa fudhatee kophaa ba'ee ani nama lama waliin kophaa ba'ee atoomsaa kumsaa beeltotti lolli irratti ta'ee waraan harkaa faca'ee innii fi mucaan tokko qabame isa xiyaaraan dhuftee fuutee dirre du'aatti dabarsite wayyaaniin atoomsaa kumsaa. Sana booda ji'a sadii kophaa koo jiraadhee abbaan nagaa faas na barbaada aannisoo waarees na barbaada ani immoo nama ogeessa fayyaa waanan tureef ijoolleen dur danqaraa keessatti goda keessatti ukkaamsine iddoosaa limuu warra nama jedhamu mucaa argee tokko jira innis ogeessa fayyaati waliin turree ijoollee sana walitti qabnee goda keessatti ukkaamsine inni amma Ameerikaa jira. Ijoollee sana deemnee baqqoolloo halkan deemnee guurree fi finnee otoo deebi'aa jirru faana arginee faana sana jala guyyaa lama deemnee abbaa nagaatiin walitti baane alhamdulillah jennee wal gurmeessinee ijoollee qabna jennee nama 36 deebinee ijoollee 36 sana fudhannee abbaa nagaatti dhaqnee abbaa nagaa aannisoo bakka inni jiru nu geessee achi ji'a tokko teenyee ji'a 11ffaa laga Harare laga maanno baale keessa baanee qaxxaamurree guyyaa 28 deemne guyyaa 22 bishaan malee otoo waa tokko hin arganne otoo baala dhabnee bishaan nu roobee bishaan keessa otoo deemnu guyyaa 22 booda daangaa Sumaalee seenee qawwee lamaan gaala bitannee nyaannee ijoolleen lama gaalaan maanno albaatiidhaan nu jalaa duute nama namni lama achitti dhumate nama 66 guyyaa 28 udur seenne otoo amma kanas karaarra otoo deemaa jirru namni sadi ammas dhukaasaan karaarratti wayyaaniin nu eegdee xiyaaraan fidee nu fuulduratti naqxee sana keessa damarree namni sadi ammas nu jalaa du'ee namni 5 walumaa galatti karaatti nu jalaa du'ee namni 63 udur seennee jechaadha. Immoo udur seennu waraanni bilaammoo namni 180 kan Mustafaan faa kan Guulaa Galmoo faa kan Dheeressaa fa'iin hoogganamu beedhaboodhaan namni 188 ni seene achi otoo jirru dhukaasni yeroo lama nutti ta'e ijoollee qaqaaliin nu jalaa du'anii nutti koottaa jennee nutti dhufuu didanii ibsaa maano abbaa liiban nutti erganii abbaa liiban sinfeenu dhugaasaa yookaan galaasaa nuttaa dhufu jennee deebisne namni nutti dhufu ni dhabame kora sabaa qopheeffatanii waraanni keenya dhufe jedhanii ana abbaan nagaa fi aannisoo waaree ana waraana biratti na dhiisanii Hamar Moqaadishoo deemanii kora sabaa sanarratti jeequmsi ka'ees maali yeroo jeequmsi kun maali irratti ka'e ijoollee Harargee ijoollee Arsii infiliinaa kan jedhu waraqaa galmeessanii walii isaanii dabarsu waraqaan sun isaanitti harkatti qabamte
Kan Maal lammataa immoo ijoollee Harargeedha. ijoollee Arsii hin filiinaa. Ajaja ijoollee Harargeetiif kan namaa ture jechuudha. Eeyyee. Amma achirratti advaanteejii dansaa arganne nuti amma liistisa sana siniin hima. Achirratti ijoolleen Arsii immoo warra akka Irree Bosaasoofa, warra akka ijoolleen hedduu warri Shumaalaa keessa turtee fi warri zoonii biraarra turte Bantii Fufaa kan jedhu seenaan na beekti malee bifa koo maanan ta'e hin beektu. Meerre Bantii Fufaa jedhanii gaafannaan Bantii Fufaa hin dhufne waraanatti dhiibnennaan korri Bantii Fufaa keessa hin jirre kora miti jedhanii achirratti sababa kootii fi sababa isaan ijoolleen Arsiin filamiin jedhamteen achirratti wal qabanii guyyaa 3 booda korri sun deemee akkuma kora sana deemsatanii fixaniin otoo wal gahiirra jiranii teelegiraamaan Bantii Fufaa nama nitti erganii nama afur tokkommoo nama falmataa dhugaa jedhamu Ameerikaa jira. Shanaffaan isaa waliin dhufe inni seenaa na beeka malee nan beeku. Natti dhufee bakka nan ciisutti Bantii Fufaa siinaan jedhe een jedheen. Aboo jaala kiyya seenaa kee malee maqaan sin beeku. Sababa keetti korri guyyaa 3 cufame. Ijoolleen Arsiin filamiinaa jedhamee jeequmsi ka'ee achirratti jeequmsi ka'ee murtii du'aa sitti murteessaniiru. Kanaaf akkasitti quba qabaadhu jaara kan arfan ofirraa eeginaan jedhe. Ani dura qophiidhaan jeen torban tokko booda. Ana akkasitti jiru itti bilbilanii bakka argitanitti rasaasan naa jedhaniin. Yoona kana akka mucaan na himetti Irree Bosaasoo fi abbaa nagaa jaarraa Bantii Fufaatti namni sin ajjeeftan. Bantii Fufaa miti goota kanaan dura ajjeeftaniifu itti wal gaafanna jedhanii Galaasaa Dilboo fi Dhugaasaa Bakakkoo Galaasaa Dilboo nama jiru. Dhugaasaa Bakakkoo wal afaan dhufanii achirratti akkan tuqamne jedhanii ammas ajaja biraa dabarsanii. Yeroo kana maal jedhanii olola roofanii Arsiin kunoo gosaan wal ijaartee nu diiguuf deemaa jirti. Jennaan Irree Bosaasoo Bantii Fufaa Arsii miti ilma Shawaati goota Oromooti. Goota kaleessa fixxaniyyuu ganaa itti sin gaafanna. Eega Arsii wal ijaarte jettanii immoo sokkoo mandoo anatu ijaara anarraa jedhaa tokko eegalaa jedhee nama 9 fudhatee irraa bahe. Waanni akkasitti ijoolleen Arsii yeroo sana humna itti argatteef filmaata sanarratti nama 10 miseensa koree gidduu filchiifatte ijoolleen Arsii. Injifannoon nuti galmeessine kan chaartararraa kaasiiti hogganoonni Shanee jedhamu kun eenyu isaan warra eessaati? Tokko Hayyuu Dureen Galaasaa Dilbooti. Itti aanaan Leencoo Lataati. Abbaan dinagdee Abbaa Caalaa Lataati. Abbaan siyaasaa Daawud Ibsaati. Abbaan waraanaa Dhugaasaa Bakakkooti. Jara shanan tana. Shanee warri nuti jennuun jara shanan tana. Jarri shanan kun Galaasaa hin fedhan. Galaasaa waraanatu jaalataa fi malee waraana bilisummaa Oromoo jaalala Galaasaa Dilboo qabaa fi malee Galaasaa Dilboo nama du'u. Akkasitti waan ijoolleen Arsii sana dura miseensa koree gidduu warri nani beeku. Guutamaa Hawaas, Nadhii Gammadaa, Abbaa Biyyaa Roobaa, Bobbaasaa Gadaa, Qilxuu, Quubsaa Sabaa. Erga jaal Guutamaa Hawaasii fi Nadhii Gammadaa du'anii miseensi koree gidduu ijoollee Arsiidhaa nama 3 qofa. Mee gara biraa osoo hin dabarre waa'ee jaal Nadhii Gammadaadhaa maal irraa quba qabda? Ittan dhufa. Ijoolleen Arsiidhaa hoogganni Arsiidhaa nama meeqa? Nama 3 qofa. Ijoolleen Harargee hoogganoonni nama meeqa? Nama 12. Miseensi koree gidduu. Shawaan Abdii Raggaasaa kan nu keessaa diina ta'ee isaa waliin daragu Abdii Raggaasaati. Abdii Raggaasaa. Kaamma Dhugaasaa Bakakkooti wajjin Naayiroobii jiru jechaadha. Kanatti hafe kora sabaa atattamaati. Hayyuu Dureen Galaasaa Dilbooti. Abbaan dinagdee Abbaa Caalaa Lataati. Daawud Ibsaa akkuma damee dantaa alaatti fudhatame. Dhugaasaa Bakakkoo ammas abbaa waraanaati. Irreessaa Caalaa itti dabalan bakka Leencoo Lataa. Sigalee amma Irreessaa Caalaas nama waraanaati. Yaa ilmaan Oromoo dhageeffadha. Irreessaa Caalaas
irreessaa caalaas nama waraanaati shaalaqa konoreela dargiiti soostanya abiyoota jagnaw soostanya abiyootawi saraawit kan wayyaaneen maqaadhaan beektu isa bakka leencoo lataa buusan amma eenyu wal qabate galaasaa dilboo fi irreessaa caalaa wal qabatan achi keessatti jara kana shanan keessatti paaworiin qabanii paaworii warri qabu abbaa caalaa lataa daawoo dibsaa fi dhugaasaa bakakkooti jara sadeen dhugaa jara sadeen akkasitti korri sabaa xumurame ana Useen Ayidiin uduritti dhufee na dubbisee itti dhiisi rakkoo qabsoo Oromoo ammaa garree jedhee Sumaalaatti deebi'ee xiyyaara naa erge xiyyaarri achitti bu'uu hin dandeessu boordara gubbaadhaa yoo buute Mooriyaanni Sumaaleedhaa yoo caatii fuudhanii fi dhaquu baatan xiyyaarri sun ka'uu hin dandeessu ani telegiraam mannatti dubbatanii xiyyaarri yoo dhuftee marsite kallattii ishiin deemtutti jala fiigii naan jedhan kallattii ishiin dhuftee yeroo ishiin gadi dhiyaattu jala fiige amma meetira 500 hanga 1,000 ergan jala fiigee booda haada gannaa darbatan haadaan na fuudhanii xiyyaararra na kaa'anii beedhaboo na fidan beedhaboo dhayite beedhaboo dhaqee Huseen Ayidiin achitti na eegee galaasaa dilboo fi dhugaasaa bakakkoo achitti yaame ilmaan hattuu ilmaan amaaraa ilmaan nafxanyaa isin amaara isin nafxanyaadha isin warri Oromoo fixe isin warri obboleeyyan koo fixe isin ani abbaa kootu naa dhaame karaa dhiyaa kana obboleeyyan kee guyyaa tokko ni dhufanii eeginaan jedhe kanaafan isin simadhe goota akkanaa kan Sumaaleen bo'aa fi jirtu akkamitti ajjeestan edaa qabsoo Oromoo sintu kanaan ga'e jedhee isaan salphisee jechaa Huseen Ayidiin na fuudhee Hamaritti galle achi Hamaritti jeequmsi hamaan ka'e ani isteet haawusii masaraa mootummaa Sumaalaa keessa na teessisanii achi nama gaafatama koo fudhatu nuu kenni jedhanii isaan gaafannaan nama gaafatama bantii fufaa fudhatu fidaatii isiniin kenna jedhee abdataa molee nama jedhantu miseensa koo miseensa shanee gumiiti miseensa koree sabaati achi jira afaan Sumaalee beekaa inni dhufee yoo rakkoon tokkorra ga'e natitti gaafatama jedhee na fuudhee achitti na dheessanii seeraa dhiyaatanii ijoollee woboodhaan ni dhuftee namni sadi ragaan irratti ba'anii badii Huseen irratti isaan galmeessan kana kan isaan Huseen irratti dalagan isa dalage jedhanii akkanatti nu ficcisiisanii rakkoo Huseen bantiin balleesse kana nuti akkamittiin argin bantiin gaara irraa kaasee battala keessa nu waliin ciisa akkuma gootota kaleessa fixu ajjeesuudhaaf malee bantiin badii kana tokkolleen hedduun isaanii as keessa jiran dhagaa jirani. Ya me obo jalle banti fufada fromni jara fara edit khana wajin qabdu jira fromni warra fara edit khana wajin qabdu jira Oromoo mara qaba obboleeyyan kee karaa dhiyaa guyyaa tokko ni dhufanii jedhee abbaa kootu naa dhaame kanaafan isin fudhadhee edaa isin immoo obboleeyyan kooyyuu warri fixaa jiru isinii jedheen jechaadha galaasaa dilboo fi thank you kanumaan adda baasuu barbaade kallamada beedhaboodhatti mee rakkoo caalaa faarra geesse dheeressaa faarra geesse waraana 950 maallaqaa fi meeshaa waraanaa tan markaba lama dhufte mee isiisan irraa nu himi akkumatti shaneen addi bilisummaa Oromoodhaa qabsoo Oromoo laamsheessaa turtee fi nama Oromoo ajjeesaa turte kana waan ijateetiin gartee fi Galatoom gartemee ummata Oromoo kanaaf nu ibsi Galatoom dokumentiin hin qaba beedhabooti waraana Eertiraadhaa dhufe qoriyooleetti galchanii guyyaa dhageeffadhaa ilmaan Oromoodhaa sirri dhageeffadhaa walii dabarsa seenaadhaa dhugaadhaa waan haqaati waraana Eertiraadhaa hidhannoo guutuudhaan hidhannoon moortara harkaa qaban keessa darbee waraana biyyattii kana goreellaadha yoo namni dandeettii qabu warra akka jaalle reessaadha itti ramadame biyyattii bilisoomsuu danda'u nuti wal beekna wayyaaneedhaan waraana 950 dhufe qoriyoolee geessanii qubsiisanii qoriyoolee turanii wayyaaneen sakuriitii galchitee sakuriitii waliin tireeningii fudhate ni bobba'a jedhanii fuudhanii beedhaboo geessanii beedhaboodha akkuma silaa akkuma qoriyoolee ba'ee beedhaboo seenetti bobba'uun kan isarra tiru guyyaa 15 teessisanii beedhaboo guyyaa 15 teessisanii
guyyaa 15ffaa hal galgala sa'a 11tti Hussein Aidid diinni dhufaa jira waraana kana baasaa jedheen. Hussein Aididitu diinni dhufaa jira waraana kana baasaa jeen. Maal jaaniin isaanoo? Hin baafne. Isaan hin baafne inni makiinaa isaa kaafatee niitii isaa maannoo xiyyaara kaafatee niitii isaa fartuun nama jedhamtu achitti dhiisee hamaritti dhufe. Halkan sana guutuu deemaa bultee wayyaaneen dhuftee yeroo ishiin beedhaboo seentu waardiyyaan makiinaa hedduu dhufaa jira jettee hoogganootatti himte. Hoogganoonni namni achi jiru Caalaa Leencoo Bultumuu Ebilee dheeressaa fa'i. Isaanis ajaja dhugaasaa malee sosso'uu wayi danda'anii hin danda'ani. Hin danda'an abbaan ajajaa dhugaasaa bakka kooti. Jennaani dhiisa makiinaa uummataa kan karaa deemuu jedhaniin. Lakkii makiinaa uummataa miti. Makiinaa hedduudha ifaa hedduutu jira. Sa'a 11tti ni dhuftee bakka isaan jiran ni marsitee. Yeroo sa'a 11f cinaa ta'u moortara bakka hoogganoonni jiranii fi waardiyyaa gubbaarratti darbite. Eenyu? Wayyaaneen. Ayyee. Dhukaasni ni ka'ee waraanni ni ka'ee Sumaaleen makiinaa Abdibilee fi Zuu kan jedhamu kana dhiiftee lukaan kutte. Marfamee jira makiinaadhaan ba'uu hin danda'ani. Ayyee. Sumaalee Firuut namicha jedhamu taajira. Sumaalee kanachi jiru namni baase waraana bilisummaa Oromoo woboo caccabsaa tokkicha shawaa diqaalaa tokkicha shawaa jedhaniin anaanis isaanis tokkicha shawaa jedhan walitti immoo nuun fidan mucaa sana Girnooviin cabsee baasee rasaasa qofa fixatee duukaarra dhufee jechaadha mishoorratti. Lola sanarratti namni 126 ni du'e. Namni 138 ni qabame. Makiinaan lolaa kan Sumaalee kan meeshaan gurguddaan irra jiru 58 obsi makiinaa 58 kan lolaa kan meeshaa lolaa irra jiru. Makiinaa uummataa 41 fudhatte. Niitii Hussein Aidid fudhatte. Injifannoodhaan bookkisaa galte wayyaaneen. Waraanni kan irraa hafee faca'e burkamaa lafa jedhamutti Moqaadishoo jalatti as dhufanii achi qubatanii waraana san Caalaa Leencoo wareegame bakka bu'een beekamuu wareegamuu reeffi isaallee mul'anne. Ajajaan waraana sanaa isa Bultumuu Ebileetii fi Qilxuu Aadaati. Waraana kana of duuba deebisanii otoo haaromsa kennanii fi warra dhumellee bakka hin buufne akkasumatti ol qaceelchanii jecha. Waraana sana wayyaaneen gammoojjii Ugaadeen bishaan irratti eegdeet tokko namni lubbuudhaan bahee deebi'e Bultumuu Ebilee ni jira Awurooppaa jiraa ni dhagaa ijoollee sadii waliin qaxxaamuree Baale seenee Baale keessaan naanna'ee Nageelle dhufee Nageelle Naayiroobii seenee Naayiroobii irraan deebi'ee Somaaliyaa seenee jecha. Caccabsaa siin jedhuu fi damiina namni siin jedhe suni humna yeeyyii ture innis isaan lamaan Girnoof tokko fudhatanii baqaqsanii gaara mul'ataatiin Dirre Dawaa seenanii amma bakka jiran haa jiraatanii haa du'anii hin beeku rabbi haa beeku. Kumsaanoo. Kumsaan ergasii kumsaan deebi'ee isaan waliin jira. Kumsaan amma bare yeroo Sumaaleen yeroo Itoophiyaan marsaa duraa Sumaalaa seentuudha dhaqee nama garrii tokko qabsiise. Kumsaa beektaa miseensa koree gidduuti. Akkasitti fiilmiin waraanaa sun dhumatte kan qawwee markaba 2 meeshaa taankii beebbee 2 maannoo 8 taankii beebbee taankii abbaa 8 taankii beebbee kanan siin jedhu taankii tokko jira kan gommaa akka gommaa doozariitiin deemu beebbee jedhaniini taankii sana 8 markaba 2 meeshaa nyaata rasaasa markaba sana irratti charanii gurguratan ijoollee 12 markaba sana irratti wareegame
nama kibbaati nama warra sidaamaati. Ofaddo. Nama narratti bilbile calliseetuma amma markaba sana. Aeroplaan moodii irra kaa'i wanta moodii xayyaara irra kaa'i firraa akka disturb sin goone. Wanta xayyaara irra moodii xayyaara irra yoo keesse yookiis don't disturb irra yoo keesse abbaan fade bilbiluu sin harkatu. Muuxannoo shaneen gaafa dura seennu nu cinqaa turteeti eegas malatti baasne akkaataa isiin nutti nu jiqine. Beebee saddeet markaba lama nama 12tu markaba sanatti wareegamee baaratti nam'e. Warri waan kana gurguratu eenyu faadha? Daawud Ibsaa fa'i eenyu abbaa caalaa lataa fa'i abbaan dinagdee isaami. Ya Daawud Ibsaa abbaa caalaa dhukaasa bakko guddaan isaanii immoo leencoo lataati wal quba qabanii jechaadha. Inni beektaa riimootaan ni takotattara. Dokumentiin kun riimootaan takotattara. Dokumentiin kun nama sidaamaa amma Yuurooppi kana jira. Yoo ata ammati waa'ee adda bilisummaa Oromootti kaafte ni hoqqisa. Fuula 300 barreessee tarkaa qaba waraqaa. Nama sidaamaati. Awurooppaa jira. Nambara isaanii qaba. Uummanni Oromoo fi mootummaan karaa fedheen dhugaa kana baafachuuf yoo nu quunname ni dhiyeessinaa fi sun akkasitti achitti dhumatti jecha. Sana booda gaa nuti namoota ijoolleedha. Ana qofaa miti warri itti fincilee nuti 4 taanee dura yeroo baanu namoota Sumaaleedha, sheekota Harargee fi sheekota Arsii biyya Ameerikaa irraa ibsaan aga'oo kan amma dahinnatii isaanii ta'e gaafas isaan keessa jiru namni nu jiraachisee akka nuti rakkoo kana keessa qaxxaamurru nu godhe ibsaan aga'oo fi sisaay ibsaati. Sisaay ibsaa du'eera. Ibsaan aga'oo har'a biyya keessa jira. Amma nani Naayiroobiidhaa bahutti ana waliin quunnamtii qaba ibsaan aga'oo. Ijoolleen waraanaa nama 18 warri gaaraa dhufne warri waliin baanee irree Bosaasoofa Dachaas Baarentoofa dabalatee Jaalataalloofa Sultaan Hajiini beektaati Naayiroobii jira. Yaa nin beeka. Nama 18 ijoolleen waraanaa yeroo sana itti baanee fincillee karalleen mursadeen nu hidhachiifte Huseen Ayidiin nu hidhachiise ni finna jennee achi keessatti waraanni Eertiraadhaa dhufe suni akka nuti hin dhoofne nu godhe achi. Isaan waraana sana erga waraanni suni akkasitti ficcisiisaniin booda waaqoo guutuu achi dhufee waaqoo guutuu waliin dubbannee jaarraa abbaa gadaa waliin dubbannee seefadiin fa ijoollee islaamiyaa ajajoota waliin gaafa jaarraa fi waaqoon Naayiroobii dhufan achi jirtaa mi'ati. Namni waliin haasa'ee akka tokkummaan ilfootti godhamu adda bilisummaa Oromoo dhiibbaa irratti godhe nuyi. Dhaqnee jaarraa abbaa gadaa dubbisnee jeneraal Waaqoo Bilaaksii nama Huseen jedhamu barreessaan isaa dhufee anaa fi falmataa dhugaa fi eenyu jaalakii hordofaa nama jedhan nu sadantu dhaqee dubbisee ibsoo dubbisnee tokkummaa malee waan nu baasu hin jiru ammaan booda ilmi Oromoo irratti hin dhukaasu jennee intarneetaan kanatti deeggaroonni isaa nu gargaaranii jechaadha. Yeroo sana maal godhanii bantii fufaa qoratamuu qaba. Bantii falmataa fi hordofaan qoratamuu qabanii waan nuti hin beekne dalagaa jiranii jedhanii gabaasanii jechaadha. Yeroo kanatti irree fi Jaalataa Halloo fi Sultaan Faan immoo kophaatti mana kireeffatanii jiru. Ani yeroo kanatti moodaa keessan jira. Isaan waliinis walan quba qaba waan asitti dalagamu ijoollee fan riipoortii godhaa. Ijoolleen yeruma sana intarneetaan gadhiifti. Otoo akkasitti jiru kana shakkanii waan isaan asitti haasa'an nuti hoogganoota gurguddoos waliin jirra warra akka abbaa biyyaafa warra akka jaallerree hunda isaanii waan waliin jirruuf waan isaan guyyaa kana mari'atan infoormeeshinii yoo arganne ijoollee ala jirtuuf kennina ijoolleen fuuteetu intarneetii irra gadhiifti akkasitti isaan diignee jechaadha. Sababni nuti diigneefis waraana sana eega ficcisiisanii ammaan booda waan jiru hin jiru jennee goone sana booda maal goon bantii fufaa falmataa dhugaa fi hordofaan qoratamuu qaban jedhanii dameen tikaa abbaa nagaa jaarraa fi ibsaa caaccuu namni jedhamu goota Oromoo kan baha Oromiyaa guutuutti
ijaare kan isaanumti nyaatan na yaamani fooqii gubbaarratti boombii koo harkaan qaba nan dhaqe abbaan nagaa si qorachuuf si waamne naan jee maal qorattu jeen waan ati dalagaa jirtu hin beeknu sii fi falmataa fi hordofaa qorannaa maal qorattaniin jeen abbaa nagaa situ tika situ na badii koo argee na qorata moo waliin dhufne akkatti dhufne ni beekta eenyu na qorataan jedheen anaa miti waajira hayyu dureetu akka ati fi falmataa fi hordofaan qorannoo to'annoo jala oontan isin godhee naan jee waa isin warri xiyaaraan isaan warri xiyaaraan dhufan amanamaa ta'anii ani bantii fufaa fi hordofaa qumbii fi falmataa warri biyyeetti nyaanne shakkamaa taane waajirumti hayyu duree sun dhufee naa qoratu jedhee dhiisee biraa bahee jechaadha torban tokkon teenye galgalaasaa fi jaalabbaa nagaa jaarraatiif har'a qabsoon kan nama dhuunfaa waan taateef gaafa qabsoon kan uummata Oromoo taate walitti deebina jedhee xalaa barreessee waajira isaanii jalaan kaa'ee fi dhiisee deeme ijoolleetti dabalame otoon akkasitti jiru ammas na ukkaamsanii namuma keenya natti erganii ani hin beekne makiinaan na fuudhanii yeroo naqu mooraa galaasaa dilbooti boombii laman harkaa qaba jaalgalaasaa fi jaallirreessaa argee na teessisanii bantii baga nagaan dhufte naan jedhe jaallugaasaan jaallirreessaan gurbaa dhufte egaa akkam taata naan jedhe maal akkam taata na gaafata jaallirreessaa waan feetan gochuu mirga qabdaniin jedhe ani boombii harkaan qaba balleessee man badaa murteeffadhe jennaan taa'inaan jaanii jaalgalaasaa fi jaallirreessaa na dubbisanii eertiraa waraana dhufu jira waraana sana fudhatteet shaashamanneedhaan shawaa seensiftaa sirraa hafuu dadhabnee goota Oromoo naan jedhe nama na ajjeesus achuma keessa keessaniitu na bobbaaftanii miin jedheen jennaan jaallirreessaan ijoollee gaaraa waliin dhufte kanati feetu filatteet eertiraa dhaqxee waliin leenjifamtee fudhattee biyya seentaa naan jedhan hayyeen jedheen amma haala si anjeessinutti mooraa abbaa nagaa dhaqii jedhanii mooraa abbaa nagaatti na ergan mooraa abbaa akki goonomma jaalbaantii fufaa jaala kiyya baga rabbiin du'a jalaa si baasee amiin mooraan ammaan tanaatti dheeyte san mooraatami mooraa tikaati mooraa abbaa nagaa mooraa tikaa mooraa abbaa nagaa kanarraa eegallee abbaan mana sanaa Mahammad Injiinar jedhama isatu mana sana nuu kenne nama Harargee akki goonu kutaa tokkoffaa kan Naziir dabarsee kutaa lammeeffaa kana kutaa sadeeffaa naa fi ati boruutti deebina maashaallah alhamdulillah ummata kiyya amma bakki irra dhaabne bakki amma irra dhaabne mooraa tikaa si mooraa abbaa nagayaa dhaqe akkas asirra dhaabna yoo viidiyoon kun dheeratee sa'a 2 fi 3 ga'e namni xiqquma dhageeffataa ni dhiisa sa'aan tokko nugaa isteep sa'aan tokko gayaa maqaa ta'eef boru za'aa tana dura seenuudhaan ammaniin maxxansaa booda kutaa sadeeffaadhaa kutaa tokkoffaa kan Naziiri hojii haasoytan kutaa lammeeffaa kaarranaa hojii haasoyte kutaa sadeeffaadhaa boru mooraa abbaa nagayaa mooraa tikaa kanarraa eegallee jaalnadhiin akkamtee gootonsaa eenyu jeesse mul'isa akkamtee warra Oromoodhaa ka isaan ajjeesan hunda kaniin maqaa beeku hunda siin gaafadhaa kaati biraa agartee fi quba qabdu ka dhageesse hunda ilmaan Oromoo dhageessisuudhaan akka jarri kun adawwii ta'an barsiisuu qabnaa arraaf asirra dhaabnaa waan amma jechuu barbaaddu taarraaf dubbachuu barbaaddu yoo jiraatte fixadhu waan inni amma jechuu barbaadu uummata Oromooti waan inni ani dhaamu fi mootummaa federaalaati waan inni ani dhaamu alaabaa kanaan uummata keenya sobaa jirani alaabaa kana sababa godhatanii alaabaa kana andarkafarii godhatanii uummata keenya ficcisiisaa jirani alaabaan keenya hattuu harka bu'ee alaabaan keenya shiftaa harka bu'ee alaabaa keenya uummata keenyatti ittiin qalamaa jira seeraan alaabaan keenya namni alaabaa kana qabatee argame terroristiidha jedhee akka alaabaa keenya kabajaadhaan labsa irratti baasee amma Oromiyaa keessatti alaabaa keenya mootummaan nuu dhaabutti shiftaa harka akka fuudhee diinaa fi fira keenya karaa kanaan akka ittiin adda baafannu alaabaa kana kanaan duras anatu sartifikeetta kanaan itti baasee Naayiroobiitti itti baaseetan kibaakiidhaan waajira 27tti maqaa isaanii fi alaabaa kana waliin galchee terroristii dhadhee irratti mallatteessisee isaan dhaabsisee jechaadha. Kanaafuu alaabaa kana alaabaa gootonni keenya itti dhuman akkas
على هتون التين سبا كينيا نقلتو هتون التين سبا كينيا نرجفتو نودا تشاسني لفنو فاكاني موتوما بران نوغا شافي أوروميا بران موتوما فدرالا دكتور أبي بران نوغا أما ألابان كون سيران أو وجمه أكا نمني توكو قباتين سوسوني أكا نوغو كانوا من تورمو جالي بانتي فوفا يوكيس بكلا فوفا مكان دلوتا بكلا فوفا يوكي مكان كبسودا جال بانتي فوفا ربين بقى شرا شنيدا تيفي أجيتشا شنيدا ميتا شنيدا كان رساسا كان هدامودا كان ريبامودا غرغرار جلا سيباسي لبون سينج فتشسه غافا نairobi تي أصون اندمني وين ياددي غافا نairobi تي دوتي شنيدا ندوكي راقاسني كوميونيتي أركافرو دي نجرتات نينجر واني 1990 ما نو 2000 راكاسينا تجرامي نairobi نبيتاي تشوكا غافا نشني أرياتوري مالي فوتو كي أرجع يرون نفيرو هندا سي بالبلة نجلا كاسو دينا كابو دينا ما كان نمبيكا ما نجلا كم نجلا جولنا أرجع نم نولا التي تو كونجو تدير دالان أرجع أنسيم بيخا سينا دانين سبيخا أمو نما يدو نبيل بلا تنخيص شنين فان نبيل بالتجاهات سلكي نما يدو جلان كاسو نما يدو وجيني ناسو تنافين سجلان كاسين anyways أما نادو فجرا بيتا نairobi تي غافسن شراء دادا كاكامان تنا إجبتي في سعودي عربية خيسر راوچا دوران كنا هيري نمر بلليسو وانا دادا قدات راني لكي راغاسنيتي كوميونيتي سركافودني بلاتي باسني أريني تريتشتي أما اللي بكبيراتي استنوات تاو كبا جالبانتي فوفا قدا غلطومي داوتو تخيي المان رومو كالي سينا دوغات جالبانتي فوفا دا همباك أبسو روموتي وبو غنماتي وبو حقاتي وبو دوغات توكيچا امبودا كانسلا وري نوماليدا قبسو خيست اجيسني ارس كسندي گمدا ايسا خوتي جنوتي سلا بربان كوماندر نزيرا جنورا دا بارتي 1 ليسيتور تاراتون بارتي 2 بورو بارتي 3 تفوفنايتو ان شاء الله يو فدي ركعات انا تنافو جالبان تفوفادا ايه دبدو غلطو بوليسا كيا لوغما كيتي واشكوندن سادا بوليسا كينيا بالي روبي تيم سيني إني نزيري ولا قنم سيسي نزيري رنسي أرغچو كوتيف هدو نتي غمدا أنا غافا نairobi جرور لي لايفي كيجل بوان توري أجلي تا إيسي قنمو دا فدون تتافت توري هر الراكاسي أني أما هلكان كان يون دوئي غمچون كبا ربي أكا جنة نسينسي سو ربي كي يرى أبجين كبا ilma oromo sabaki yarratti guyyaa tokko badii fi dogoggoran dalagne naajiraadhu umurinaa dheeradhu baalee roobee fi naziris umurinaaf dheeratanii oromoon hundinuu rabbi waan gootonni keessanitti dhumate bakkaan isiniif haa ga'u haa jabaannu waliin haa jiraannu sheer nu godhaa bakka hundaan nu gaa immoona shakkii tokko hin qabnu jabaadhaan isiniin jedha. Galatoomi jaallebaantii fufaadhaa baga jiraattee walagarree سبي خودا بوفين سجلا خاصو انقدة وبوليان كيا باليرو بيفي نزير هاجنورا كوماندر إن شيف قدا غلطو مني we are proud of them وان إسان دلقاجران إسان إيران ولا غرّي بارتي تنتفوفو خينيا في دودان غمچو قبا دودان راون تجيجرا باليرو بيو جلّي آسو غوتني جرتني إسي تنا اتفوفنا يورب بيجي سغنتات تيانتو أسرتي وجين بورو بارتي سري اتفوفنا يورب بيجي داوتون خينيا سكسين نقبا قبادا قدا غلطوما قيا غاري نقبادا غلطومي جالي بانتي فوفا بورو اتفوفنا إن شاء الله نغا ناتوري غلطنا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديمو خيادورا كوماندر إن شيف نزير هاجنورا دامسا قبو أكا خنتو أفيرا أتشيبودا الدبانة دقيقة واتي كونا أوسا وبليين كي يخورمو دا خد دنيا رجرتنونتي كوماندر إن شيف قدا غلطومي ديادو مي دابو خيادورا جالبانتي فوفاتي وجين انترفي جلقبا غوتي جرتا عرات رمدا غوني جرا تصديفا بورو تفوفودا فكن دير النيفين غبابسي نمني يو ديرتي دون دغيفتو جالبان بانتي فوفا نما وبو خيسا توري مالتو سدغامي مي وانا جيرو خنا غولالتي دغم ربي سنت قبسو غدا تورتي خيسا تي في دغا تنا كنا غزي باتي غرتي
galatoomi affeeruu keetiif Dr. Hangaasaa Kiyyaa hedduudhaan gammadee dhugaan nuti itti iyyaa turreef dhugaan nuti dubbataa turreef bara dheeraadhaaf arrabnii fi waa hedduu keessa dabarree har'aan tana warri abbaa qabsu nama harki isaa haalaan hidhamee akkasi harki isaa almost cituu gahe namni rasaasaan yeroo dabre asiin dhahanii asiin baasan namoota akkanaa kana ragaa kana har'aan tana finnee ummata Oromoodhaa dhageessisuun keenya gammachuu naaf hin hafinii jechuudha. More to come nama baay'eetu dhufu ta'a uf duratti kana abdii guutuu qabna hedduun si galateeffadhaa part 3 itti fufaa boruu akkuma jettetti isin eeyinaa obbo Bantii Tufallee hedduun galateeffadhaa lafarraa ol ka'eetiin baay'ee isa galateeffadhaa dhugaa rabbii kabajaa nu argadhuun isaan ja'a baay'ee thank you brother dhugaa keenya akkana ragaa nu bahuu keenyaaf dhugumatti warri akka isaa kumaatamaan akka jiru yakki ummata Oromoo irratti godhame kun kumaatamaan dhufaa Bantii baay'een si jaaladhaa and I salute you nagatti galatoom thank you ayye bor wal garra boda telefona wala garra guddana galatoom faddu commander in chief Nazir Ajinura boleesa khaya khaduga naga na turi tole nagatti thank you brother obboleeyyan kiyya Oromoodhaa hundi keessanuu galatooma nagaa natura warri riba dhabdanii ilaammaa dhugaa Oromoodhaa tana baruudhaaf teessanii muugaa jirtan warri dalagaa irratti waan biraa dhiistanii ilaammaa teessanii dura geeffattan hundi jazaakumullah khair rabbiin jazaa teessan isin adeebisu jaalala Oromootii fi dhugaa Oromoo baruudhaaf teessan nutilleen dhugaa Oromoodhaa Oromoon biraan ga'uudhaaf hojjenna malee wanni biraa takka tawaan kana keessa harkan nun jirtu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa rabbii isin uume kana uume haguyyaa boruu fuula isaa dhaabbachuu teenya jechaan isin jaaladha halkan gaarii naa qabaadhaa bakka dandeessan hunda sheer godhaa salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu boru sagantaa paartii siriidhaan walagarraa nagaan naa tura